Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Karaa raadiyoof toora intarneetaan kanneen nu caqasaa jirtan kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisna. Jalqaba haga xumura sagantaa keenyaatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Jeequmsa siyaasaa lolaa fi qaala'insa jireenyaa hammaate jalaa dheessaa akka turan lammiileen Itoophiyaa 380 ol ta'an galaana diimaa keessatti nyaatamuu irraa baraaramuun ibsameera. Kana irratti gabaasaa qabnu oduu taansinee isiniif dhiyeessina. Gogiinsaan wal qabatee beela godina Booranaatti uummata hubaa jiru irratti afgaaffii gabaabaa jiraataa achi waliin taasisne ammoo gabaasaa kanatti taansuun isin biraan geenya. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya oduun kunootti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu Anshoon Buraawdaati. Mormii hanqina bishaaniitiin ka'e hordofuun humnoonni nageenyaa magaalaa Walqixxeetti namoota 6 ajjeesuun namoota 15 ol madeessaniiru. Jiraattonni magaalaa Walqixxee kan godina Guraagee naannoo uummattoota kibbaa keessatti argamu Addis Istaandaarditti akka himanitti humnoonni nageenyaa mormitoota jaarikaanii duwwaa qabatanii rakkoo hanqina bishaan qulqulluu qaban mul'isuuf hiriira ba'an irratti dhukaasa banuun namoonni 6 yoo ajjeeffaman namoonni 15 ol ammoo akka malee mada'aniiru jedhe. Jiraattonni magaalattii waggootaaf hanqina bishaanii rakkachaa turan dhimmichi xiyyeeffannaa akka argatuuf jecha jaarikaanii duwwaa qabatanii hiriira nagaaf gara daandiitti ba'an jedha jiraatan magaalattii Abubakar Kamal. Haa ta'u malee humni addaa naannoo kibbaa dhukaasa itti banuun namoota 6 ajjeese 15 ammoo akka malee madaa'uu kan himu jiraatan kun warri wallaanamaa jiran haala yaaddessaa keessa waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u hima. Akkasumas humnoonni nageenyaa mormitoota magaalattii keessaa ari'aa wayitaa turan jiraattota irratti haleellaa sukkaneessaa raawwachuu jiraattota irratti shororkaa guddaa uumuu hima. Hiriirtonni jalqaba walitti dhufanii waajjira misooma bishaanii magaalattii fuulduratti hiriira bahan. Sana booda gara bulchiinsa magaalattii dhaqanis deebii hin arganne. Akka tasaa humni addaa dhufee dhukaasa itti dhukaasuu eegale jechuun Abubakar ibseera. Itti dabaluunis sochiin daldala magaalaa Walqixxee keessatti dhaabbachuu fi dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa taatee kaleessa muddate hordofuun cufamuu isaanii himani. Jiraatan biraa Haydar Muraad Addis Istaandaarditti akka himetti haadholii fi dargaggoonni magaalattii jaarikaanii isaanii ol kaasanii mootummaan hanqina bishaanii hamaa magaalattii keessattuu kan ji'oota 3 darbaniif muddate akka furuuf gaafachaa turan. Humnoonni nageenyaa garuu gara laafina tokko malee itti dhukaasanii namoota 6 ajjeesaniiru jedhe. Haydar namoota du'an keessaa daa'imman haadha isaanii hordofanii ba'an akka jiran himuun lakkoofsi namoota du'anii dabaluu mala jedha. Namoonni 15 ol akka inni jedhutti yeroo ammaa hospitaala magaalattii keessatti kutaa ICU keessa jiru. Itti dabaluunis humnoonni nageenyaa maatii gadda keessa jiran jajjabeessuuf namoonni akka walitti hin qabamne dhorkaa jiru jedha. Magaalaa Walqixxee dabalatee godinni Guraagee mormii manaa ba'uu diduu walitti aansuun sababa gaaffii ta'uu godinichi dhiyeessan walqabatee gochaa tureen komaandi poostii jala akka galu taasifamee jira. Bara darbe ji'a sadaasaa keessa mormiin akkasii erga adeemsifame booda tarkaanfii cimaa qaamoleen nageenyaa fudhataniin dargaggoonni 100 ol hidhamanii ture.
Bulchiinsi godina Guraagees ta'een naannoon uummattoota kibbaa taatee kaleessa walqixxee keessatti ta'e ilaalchisee wanti amma dura jedhe hin jiru. Yuunivarsiitii Amboo fi jiraattonni magaalichaa horsiise bultoota Booranaaf deeggarsa midhaanii taasisan. Yuunivarsiitii Amboo fi jiraattonni magaalaa Amboo godina Booranaatti horsiise bultoota aanaa Yaaballoo fi bulchiinsa magaalaa Yaaballootti hongeedhaan miidhamaniif deeggarsa midhaaniif zayitaa qarshii miliyoona 4 gumaachuu qindeessan sagantaa deeggarsaa Dr. Taaddasaa Qanaa himan. Deeggarsi kun sochii torbee Booranaa jedhamuun jiraattota magaalaa Amboo fi Yuunivarsiitii Amboo irraa midhaan kuntaala 820 zayitii leetira 5,316 qarshii miliyoona 4 bituun gumaachuu Dr. Taaddasaan dabaluun himani. Hanga rakkoon tun dabartutti deeggarsi Yuunivarsiitii hawaasni magaalaa Amboo taasisan kan itti fufu ta'uu pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baay'isaa Lataa himan. Bulchaan ittaanan godina Booranaa obbo Abdii Salam Waariyoo hawaasa Amboo fi Yuunivarsiitii Amboo hawaasa horsiise bulaa Booranaaf deeggarsa taasisan galateeffataniiru. Oduu wal fakkaatuuf faawundeeshiniin Aartistii Haacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti uummata rakkoon hongee miidhameef gargaarsa midhaan nyaataa taasiseera. Haati warraa Aartistii Haacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damissoo dilbata darbee midhaan namoota 1,200 ta'u uummata godina Booranaa aanaa Areeroo magaalaa Halloonaaf dhiyeessuu BBC'tti himteetti. Kan jalqabaa aanaa Mi'oo bakka bokkuu luugamaa jedhamutti hojjetamaa jira. Isaan kana birrii miliyoona 16 ramanneef yoo xumuramu uummata 15,000 dheebuu baasa jette Aadde Faantuun. Jeequmsa siyaasaa lolaa fi qaala'insa jireenyaa hammaate jalaa dheessaa kan turan lammiileen Itoophiyaa 380 ol ta'an galaana diimaa keessatti nyaatamuu irraa baraaramuun ibsame. Mootummaan Jibuutii torbee darbe keessa qofa lammiileen Itoophiyaa gara biyyoota Arabaatti osoo godaanaa jiranii daangaa Itoophiyaa fi Yemanitti bidiruun ittiin garagalee keessaa kanneen 380 ol ta'an baraaramuu akka hime BBC'tu gabaase. Ulaan godaansa karaa galoo galaanaa kana taasifamu karaa godaansa addunyaa irra jiran kanneen akkaan balaafamoo ta'an keessaa tokko ta'uun kan ibsame yoo ta'u, jaarmiyaan dhimma buqqaatota idila addunyaa IOM karaa kana imaluun balaa guddaa qabaatus lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaachaaf jecha karaa kana imaluu itti fufuu addeesse. Jaarmaan dhimma baqattoota idila addunyaa IOM daayireektara kan ta'an Antooniyoo Viitorinoo haalli naannawa sana jiru guddoo yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan yeroo ammaa lakkoofsi namoota karaa Yaman qaxxaamuruun gara Saawud Arabiyaatti imalan akkaan dabaluu hubachiisan. Irra jireessi isaanii Itoophiyaa irraa kan ta'an baqattoonni biyyoota ba'a Afrikaa irraa garas godaanan rakkoo dachaaf akka saaxilaman qondaalli IOM kun addeessuudhaan garas imaluufis ofirra deebi'uufis ni dararamu jedhaniiru. Gan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Qophiilee raadiyoo sagalee biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan kun qophii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Jeequmsa siyaasaa, lolaa fi qaala'insa jireenyaa hammaate jalaa dheessaa akka turan lammiileen Itoophiyaa 380 ol ta'an galaana diimaa keessatti nyaatamuu irraa baraaramuun ibsameera. Kanarratti gabaasaa oduu isiniif dhiyeessinaa caqasaa. Jeequmsa siyaasaa, lolaa fi qaala'insa jireenyaa hammaate jalaa dheessaa kan turan lammiileen Itoophiyaa 380 ol ta'an galaana diimaa keessatti nyaatamuu irraa baraaramuun ibsame. Mootummaan Jibuutii torbee darbe keessa qofa lammiilee Itoophiyaa gara biyyoota Arabaatti osoo godaanaa jiranii daangaa Itoophiyaa fi Yemanitti bidiruun ittiin garagalee keessaa kanneen 380 ol ta'an baraaruu akka hime BBC'tu gabaase. Ulaan godaansaa karaa galoo galaanaa kan taasifamu karaa godaansa addunyaa irra jiran kanneen akkaan balfamoo ta'an keessaa tokko ta'uun kan ibsame yoo ta'u, jaarmiyaan dhimma baqattoota idila addunyaa IOM karaa kana imaluun balaa guddaa qabaatus lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaachaaf jecha karaa kana imaluu itti fufuu addeessa.
jaarmiyaa dhimma baqattoota idil addunyaa IOMF daayireektara kan ta'an Antonio Vitorino haalli naannawa sanaa jiru guddoo yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan yeroo ammaa lakkoofsi namootaa karaa Yaman qaxxaamuruun gara Saudi Arabiyaatti imalanii akkaan dabaluu hubachiisan. Irra jireessi isaanii Itoophiyaa irraa kan ta'an baqattoonni biyyoota baha Afrikaa irraa garas godaanan rakkoo dachaaf akka saaxilaman qondaalli IOM kun addeessuudhaan garas imaluufis ofirra deebi'uufis ni daraaramu jedhaniiru. Waggaa darbe qofa namoonni 150 caalan gara Yemenitti ce'uu ibsuun baqattoonni kun wayita achi ga'an biyya akkaataa isaan itti herregan akka hin ta'inii fi achirraa ammoo ofirra deebi'uuf dararaa guddaan akka isaan irra ga'u eeran. Lammiileen gara Yemenitti baqatan kunneen erga biyyatti ga'anii booda balaa waraanaa biyyattii keessatti kufanii of arguu kan jedhan daayireektar IOM Antoniyoon wayita kana gara biyyaa deebi'uu filatanis gara biyyattii deebi'uun ammoo qormaata guddaa akka isaanitti ta'u ifoomsan. Haalli jiruu fi jireenya hawaasaa, hojii dhabummaan, walitti bu'iinsii fi nageenyi dhibuun sababoota ijoo godaansa kanaa ta'uu kan ibsan qondaalli IOM kun lammiileen biyyoota Afrikaa irra caalaa kan godaanan biyyoota Afrikaa kan birootti ta'uu erga ibsaniin booda godaansi akkanaa seer maleessa kan hin jedhamne ta'uus addeessan. Ragaa amma qabnuun lammiileen Afrikaa dhibbentaa 16 qofatu gara biyyoota Awurooppaa godaanu kan jedhan daayireektarri jaarmaa dhimma baqattoota idil addunyaa IOM Antonio Vitorino dhibbentaa 70 ol kan ta'an biyyootuma Afrikaa keessatti akka godaanan erga eeranii booda haala lammiileen ardii Afrikaa bilisaan keessa soso'uu danda'an mijachuu fi sochiin daldalaas walabaan ta'uu akka qabu akeekan. Godaansi lammiilee irraan balaa hin geenye sirna qabaatee nageenyummaan akka geggeeffamuuf haalonni kunneen mijachuu qabu jedhan qondaalli kun. Godaantota balaaf lubbuu isaanii kennanii galaanaa fi gammoojjii keessa imaluun gara biyyoota godaanan lakkoofsa isaanii hir'isuuf yoo barbaadame seenaan namoota godaansa irratti miidhamanii qofa barsiisuun gahaa ta'uu qondaalli IOM kun ibsaniiru. Lammiileen kumoota dhibbaa baay'een Itoophiyaa keessaa walitti fufiinsaan haalaa fi karaa rakkisaa keessa godaansa ulfaataan gara biyyoota Arabaa achirraa ammoo gara Awurooppaatti galaana irra ce'uuf yaalan waggoota kudhanoota jalqabee gaaga'ama guddaan dhabamuu lubbuu isaanii dhaqqabsiisu irbaata qurxummii isaan taasisu mudachaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u taateen kun hanga ammaatti itti fufee jira. Jeequmsi siyaasaa hammaatuu sabatiinsi dhibuu, nageenyi waara'insa qabu dhabamuu, lolli hammaachuu fi qaala'insi jireenyaa sadarkaa malatti guddachuu irraa lammiileen Itoophiyaa biyya gadhiisanii gara biyyoota ollaa, biyyoota Arabaa fi gara dhibiitti godaanan lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Kan durgotee gotaraa guutuu farda hin yoomee tahee kadhatu jiruu dadhabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuuf karaa hin beekne akka yaada ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu karaa hin beekne akka yaada ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu.
Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Abbaan koomee jettee gaafatti immoo nabbaa malee yoom guddatti har'aa boruuf dhufa jettee sossobdi abdiin murannee dhufa saa'eedi boora garaan addaa seenimmaanii wareeree mataan hiraara jiruuni boora garaan addaa seenimmaanii wareeree mataan hiraara jiruuni. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Imimmaan harmeeyaa hin korree tokkicha deessee bakku'ee dhabdee kan silaa ergatte siin ergamtee humna hin qabneen duydisii jitee osoo jiraattee numan jallifnee ilmi sii kufee karaatti hafee osoo jiraattee numan jallifnee ilmi sii kufee karaatti hafee. Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne gogiinsaan wal qabatee beela godina Booranaatti uummata ubaa jiru irratti afgaaffii gabaabaa jiraataa achi waliin taasisne qabannee isiniif dhiyaannee jirraa itti dhiyaadhaa. Agade aballo tammo habbu kuni matike tu akami yo kana gaafate alli bonu ke baay'ee yaaddessaadha yaaddessa dabreega jecha ni jennee fakkeenya akkana jennee itti dandee akkuma beekamu booranii wanni beekamu isiisaadha Waktu itu semua orang tertentu ibadah tertentu sedangkan oli waktu dari sini nanti dia bukan harga terbesu bukan harga terbesu bukan yang harga nama laki punya tapi itu cuma dapat itu bukan program Tole. bukan tapi nama harga guru dua hari itu nama wanita sudah Wal semisi dama awal itu jangan sepuluh bandete injirasi itu. Wajah sediama wal seangke mat tadi boran bukan nargannya. Dia mat karena tamu boran bangke jauh kalau ente ada ori ente nami kami. Itu pakai nyawana teloni kita saya jala re anunda wajah nake. Nanya ori ente ya sampai ada top kelam han sentar kami. Hancar nan sentar kami jechuun ammoo bakka ummati Booranaa sadarkaa badaa fakkeenya hiyyummaa hamtuu ta'e hiyyummaa horii dhaga'ammaa kanaaf sadarkaalmee nama du'u jirtuutti biyya guyyaadhaan sadarkaalmee nama du'u jirtuutti sadarkaa waan nyaatu qaba waan fakkeenya horii durii kanatti isaan guutuu dhabee ilmaan ittiin barsiifatu dhaba waan wal qabatee ammaan sadarkaa hamaa ta'e jiraa jedha Booranaa. Tole ulfaadha
tibbana miidiyaarraa keessattuu miidiyaa mootummaarraa wanni dhagahe tokko akka jedhutti mootummaan marra beelladootaa fi akkasumas namoota immoo miidhaa isaanii akka dandamataniif gargaarsa jalqabaa kennuu akka eegalee fi NGO'n adda addaa namoonni dhuunfaan illee waan kana irratti hirmaatanii akka jiran ibsa mootummaan. Akkasiin amma naa himaartanitti immoo rakkoon kuni ammayyuu akkaan hammaatee uummanni miidhaa hamaadhaaf saaxilamee jiraadha kan naan jettanii isa kana akkamitti ilaaltume? Kun gaariidha. Karaa fakkeenyaaf deeggarsa adda addaa mootummaa ta'ii miti mootummaa ta'ii uummata akkamtu dhaqqabuu jira yoo kanaan jette dhugaadha. Uummati Booranaa wanni namni guutuun beeku qabu uummati Booranaa uummata miliyoona 4 olii. Miliyoona 4 olii yoo inni sirriitti jiru qabu guutuu kadhachaa ture. Deeggarsi fakkeenya dhaabbata tokkorra dhufu mootummaa irra dhufu asma wanni ni danda'e qulaamsiin jirtu yoo waaqee qulaamsi malee hin danda'u. Garuu ammoo wanni mootummaa sun wagan jirti yoo inni ka guddan taate agsilaa jedhame gadi agsilaa ta'uu qaba jedhame gadi. Maanti fakkaatan maanta sadarkaan nama beelaamaa jirtuutti akka mootummaa sadarkaa lafti fakkeenya yeroo muddama lafti qabuutti fakkeenya deeggarsi ilmi nama badichaa jiru yaadu baay'ee mana yaaddeessaati. Garuu ammoo karaa Tole fayyaataa ulfaadhaa mee waanuma kana walitti hidhatu tokkoon isin kaasa amma keessattuu Booranni horsiisa horiitiin beekama. Horsiisa horii qofaanuu yoo osoo hin taane sanyiin loon Booranaa addunyaa kana irrattuyyuu addadha. Keessattuu biyya kana keessatti immoo sanyii horii aannan gahaa kennanuu gammoojjiidhaa fi dhukkuba adda addaayyuu dandamachuu danda'anidha jedhamee sanyiin kun akka hin banneefuu yeroo adda addaatti kunuunsi akka godhamuufi qabu dubbatamaa ture. Amma akka naa kaasaartanitti immoo hongee kanaanii beelladoonni kun waggaa 3 oliif bokkaan osoo walitti aanee hin roobiniin turuurra sanyiin beelladoota Booranaa kun badaa jira jechuudha. Isa kanarratti mee qaamota dhimmi kun ilaallatuudhaaf sanyiin horii kun akka hin banneedhaaf maal jettu dhaamsa kanarratti jabeessitanii naa kaastani? Waggaatti akkasuma Booranni wanni inni beekamuun horsiisa horiiti. Horsiisa horii keessaa immoo akka dhugumaan akka gaafa Afrikaatiyyuu nama Booranaa horsiisa horii qabu fi sanyiin filatamaan horii illee qabu Booranaan ala waan jannatti fakkaatu. Wanni kun guutuun ammaan kana sadarkatamii biqiltuun fardeen taate sadarkaa fakkeenya horiitiin fi sanyii horii hin qabamuu sanyii horii hin qabamuu wanni kun akka fakkeenya karaa yuunivarsiitiitiin deeggarsi adda addaa bakka adda addaa irraa tiraansi adda addaa keessaatti loon akka fakkeenya handhuqqoo kunuunsuu jiranii inni dhalata immoo haa uummata afaanii osoo waan barbaadu godhame yoo waa'ee roobiin deeggarsi nama haa itti yookaan margaa fi hin danda'u yoo waa'ee roobee waan fakkeenya lama sadii wanni beekamu hin jiru. Kanaaf ammoo karaa sanyii ijaarame as hin banneedha. Wanni godhamu jira. Agis jedhame isaatiif fakkeenya waa'ee gara yuunivarsiitii kanaan kan ta'utti waan adda addaa keessatti waan loon agaa fakkeenya hammaan xiqqoo bakkiitti jiran na fakkaata. Mee karuma immoo haala jiruuf jireenya hawaasaattiin isin deebisa ammas maaliifin kana jedha hongeen kun gaafa baay'ataa dhufuu hammaachaa gaafa deemuu keessattuu daa'immanii fi dubartoota irratti miidhaan dhaqqabu ulfaataadha. Mee haalli daa'immaniif dubartoota keessattuu daa'imman naannoo Booranaatti akkuma sinnaan jettan tiffatee jiraata uummanni horiin yoo hin jiraanne wanni nyaatan wanni dhugan horiidhaan walitti hidhata waan ta'eef rakkoodha. Kanaaf mee keessattuu haalli daa'imman yeroo ammaa maal fakkaataa ka dubartootaa?
yoo horiin hin jirre eenyulleen daa'immanii fi dubartoota qofaa miti dhalli namaa iyyuu addunyaa irra baduu danda'a. Kana jennaan beellada hin qabu. Biyya lama galata jettanii waan daa'imatti jiraachuu hin qabneef yoo ta'a. Kanaaf ammoo keessumaatti daa'imman akkamitti biyya kana jiran taate Sekolah kena dia tahu orang ada dia dentro salah ada yang itu ni orang itu betul betul manja nak sadar pakainya hantar ni saya sebenarnya hantar ni nama orang itu kita tahu dapat jauh juga karena semua orang itu ni sesuatu aman lalu kalau kita itu karena itu da'immani dubartiin fakkeenya jaarsilaaf man kanaatti man fakkeenya deeggaramee dubbatti an booranatti beekamu aanani foonii gatee aanani foon jedham jaartii waan jaartiin isaanii aana jechuudha aanan argatu aanan tokko faani baay'ee tokko biyya tokko argatu biyya namni jaarsammoo jaartiin daa'imni Ini orang nak mau anak saya bosnya sama emang punya anak saya nyata yang itu sama nyata dan bosnya anak itu not diversi diamond jasa jasin halisin itu asbah itu itu benda ulfada me afgaafi keenya gara xumuraatti fidaa deemna me tilmaamumaaf akka rakkoo hawaasa keenya kanarra gahaa jiru kun akkaan hammaataa ta'uunsaa beekamaadha. Haa ta'u me tilmaamuudhumaaf aanaa meeqa keessatti wanni kun baay'ee hammaatee jira. Guutummaa Booranaa akka ta'e beekamaadha. Garuu aanonni immoo hedduun miidhamanii jiran aanota heddumminaan miidhaan irra dhaqqabe jedhamee qoodame yoo jiraate aanaa meeqa keessattidha miidhaan irra guddaan kan dhaqqabe kan yeroo ammaa gargaarsa tattamaa barbaadanu maaliif qaamoleen gargaarsa yoo harka isaanii kan hidhatan ta'ee waamicha keessan kana dhagahanii aanota amma maqaa isaanii nu dhooftan kana xiyyeeffannoo jalqabaa kennanii fi akka socho'aniidhaaf gargaara waan ta'eef aanotii meeqaadha fakkeenyaaf kan gargaarsa tattamaa yeroo ammaa barbaachisuun. Namni Booran keessa jiru namni ammaan tana uummata Booran keessa jiru namni barbaachisu yaada Booranii namni guutuun ammaan tana gargaarsa keessa jiru hamaadha. Ammoo keessumaatti ammoo aanotii yeroo ammaan tanaa fakkeenya akka gara afaanillee gargaarsa yoo isa kan gaafataatu fakkeenya aana gara godina Boorana kan keessatti fakkeenya aana dablu. Baasota dhanii nama gara 4,000 olii qabu iddoo duraan jiru irra buqqa'aatti qubatee jira. Namni kuma suuraan maatiin akka 4,000 olii kun nama guma isaa tokkollee hin qabu. Guma isaa jechuun fakkeenya loon duraan qabu kun qabaatee dhibba qabaatee dhibba qabaatee kannaan tokko hidhatee sadarkaa deeggarsa nama barbaadu qophaa'isee hafama jalqabata. Yoo waaqni jiraachisuun jiraadha yoo waaqni ammoo jiraachisuun yookaan ammoo deeggarsa yoo foonsi naanna'e yoo namummaan dhagaamtu naanna'e deeggarsa karaa dura kan magaalaa madda namni gartuma 4 olii iddoo inni qubatee jira aana dublutti. Akkasuma dublu qofaan aana akka billoo aana akka dallee akkasumas aana fi sadeen aana Booran keessallee haalli ammaan kana kun jirullee baay'ee itti jabaatee jiru. Akka fakkeenya areeroo waajillee hin guutu aanes Boorana keessa aanota baay'ee namni sagalee ta'eefillee yookaan qaamaan akka ilaalee ammoo haala Boorana haalli mee garamaa irratti qaamota dhimmi kun ilaallatu qaamolee mootummaa miti mootummaa kanneen akka NGO adda addaa jiran ummata kana cinaa akka dhaabbatanii fi bakka ummata Booranaa kana ta'aatii dhaamsa keessan dhaammachuu dandeessu carraa isiniif filadha. Ayyee illee sagalee fakkeenya ummata
boorana kan ta'uudhaan jedha. Isaanisa immoo wannan jechuu barbaadu akkuma namni namummaatti dhagaamtu Oromoo qofaan mootummaa qofaanis mootummaa qofaan siyaasa barbaadellee haadee garuu ha barbaadellee kaawwan namummaatti dhagaamtu kan lama yeroo siima siyaasa doon keessatti dhagaamte dabalee ta'ee waan qabu garuu malee jedhee yaada. Keessatti immoo Oromiyaa akkaataa afaan kan booranii anga siyaasni jiru fakkeenyaaf hara miidiyaatiin ta'ii dhuga jirtu namoota jiru arguu danda'a. Booranii aga fakkeenya keessumaa waggoota kanaan booda fakkan ta'e hin jiru. Oolaan akkanatti haadha ammoo baay'ee seenaa fi walqee waan malee waan baay'ee nan yaadu. Kanaaf an wannan jechuu barbaadu Oromiyaan ta'ii namni dhaalli keessumaas mootummaa karaa barbaadamee keessumas kan fakkeenya dhabbee biroo fakkatu kan barbaadee hojjechuu malee jedhee yaada. Keessumas amma Oromiyaan dhaabbachaa jiru booran kana dhufa bira dhaabbadhaa yommuu isan booran kana dhaafamoo waan kana oolchuu dadhabbaate kunillee galmi seenaa keessatti firiif gaafatamuu dandeessanii namni boorana akkam ta'e cufamee inni boorana akkam ta'e addaa faarida yookaan akkoo akkaatu dhagee jedhanii kunillee gaafatamuu dandeessanii. Kana adii ani wannan jedhu huban qabaadhaa keessa isaanaan ala isaanaan wanni kun kan dhugaa agi miidiyaa kana moo agi miidiyaa kana alaa agi miidiyaa wanni agi miidiyaa baay'ee fakkeenya dhiibbaa biqilaa tokkoon ta'uu danda'a moo wanni eegsisan waan baay'ee faa jiraachuu danda'a. Kanaafuu Oromiyaan huban qabaadhaa abaan jenne kaasaan jenne mootummaan barbaachisa keessumaa deeggarsi yeroo tattamaa labsii yeroo tattamaa fi tattama booranaa fi barbaachisa huban qabaadhaa miidiyaan biyyaa biyya alaa huban qabaadhaa jedha ulfaatu kan bakka keessatti. Tole dhaggeeffataa keenya godina Booranaarraa haala hongee yookiin hoolaa hawaasa keenya naannoo san jiru mudatee ilaalchisuudhaan yaada bal'aa nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatoomaa gara fuulduraattis akkasuma deebinee isin iyyaafannaa har'aaf nagaatti. Fagani ebla fi agaya hangai mandi he abdachi se biya urreti agoge halkani fi guya abana barbonni doya baiya Gadagana mirkisa sarbame bonni hirkate biyame ega gadagana mirkisa sarbame bonni hirkate biyame ega durin jirre nu habakalame sore si yo me kufne biyade me godanesa ega ukodiru mukamno wambone no gode kanana eganu akapurkabanu Fagani ebla fi agaya hangai mandi he abdachi se biya urreti
agooge halkanii fi guyyaay abbaan abaarbonni dooya ba'ee iyyaa. Garsiise mandiyee naasiise ganni bona sarde abdii kutachiise. Hanga'ee garsiise mandiyee naasiise ganni bona sarde abdii kutachiise. Namaa fi bineeyyi biyyatti dachaase. Haadha diyyuuf deema lafee bonni cabsee. Godaannisa beekaa uffuu jiru muunqamnu waan bonni nu godhe kanaana eeggannu akka golbaa baanu. Kufa ganni eblaa fi agayyaa hanga'ee mandihee abdachiisee biyyaa. Urreetti agooge halkanii fi guyyaay abbaan abaarbonni dooya ba'ee iyyaa. Dabari waka fuldurri gabbina gundoo dabarsine guddootichi yaanaay. Dabari waka fuldurri gabbina gundoo dabarsine guddootichi yaanaay. Har'a malee boru bal'oo walii baanaay. Saatoo boraafanne cooma jejii hanna. Godaannisa beekaa uffuu jiru muunqamnu waan bonni nu godhe kanaana eeggannu akka golbaa baanu. Kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabnu xumurreeti jirra. Jalqabbii sagantaa keenyaarra haga xumuraatti turtiin ufaana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa sagantaa keenya dilbata dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.